yeroo kun kan keetii yaa Waaqayyo sitti kennina akkatti nutti dubbattuuf si fuuldura jirra amantiidhaan sirra dhaga'uudhaaf waan jireenya keenya ilaallatu mana keenya jireenya keenya bultoo keenya hundumaa kan ilaalu geggeeffamaa si biraatii fudhanna jireenya keenya hundumaa geggeessitee fiddee asiin geessu bu'aa bahee hundumaa keessatti nu gargaarti har'as nu gargaaraa jirta ammas iddoo kanatti sagaleen kee nutti dubbatamu kan jireenya keenya ilaallatu hundumtu amanamummaadhaan sirraa dhaggeeffachuu akka dandeenyu hunduma keenya nu gargaari yaada keenyaaf qalbii keenya bifa garaagaraatiin yaa Waaqayyo diinni fuudhee naanna'uu kan barbaadu yoo jiraate kan inni tamsaasu iddoo kana teenye iddoo kan biraa akka yaadnu kan godhu maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa fageessitee sagalee kee duwwaa dhaga'uudhaaf yaadni keenyaaf qalbiin keenya hundumtu iddoo kana akka jiraatu tokko tokko keenyaati nu gargaari yeroon kana booddee qabaannu yeroo kan keetii haa ta'u maqaa Kiristoos Yesuus isa hundumaa danda'u gooftaa keenyaatiin si kadhanna ameen. yeroo ammaatti qabaannu hundumaatiif guddaa Waaqayyoon galateeffannaa isa nu gargaaree sagalee isaa nutti dubbate isa nu barsiise karaa adda addaa bifa garaagaraatiin Waaqayyoon galanne ulfinni haa ta'u. hundumti keenya akka beeknu waldaa kiristaanaa keenya keessatti mata duree garaagaraa irratti barumsa barataa turre kan jireenya keenya ilaalu kan waldaa kiristaanaa keenya ilaalu hundumaa irratti sagaleen Waaqayyoo maal jedha maal nutti dubbata akka gurmuuttis akka leexaattis jennee yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti baranna barumsi nu iddoo kanatti barannu baay'eedha. Ta'ee baay'ee isaa yaadannu yoo ta'u maaltu barsiifame maaltu ta'ee maalan keessaati baradhe kan jedhu kan yaadannu gaanu Waaqayyo duwwaatu beeka garuu barumsi iddoo kanatti baay'ee kennamaa ture torbeetii gara torbeetti yerootii gara yerootti sagaleen Waaqayyoo iddoo kanatti hin dubbata akka maatii kiristaanaatti iddoo tokko teenyee sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachuun nu barbaachisa. Maatii Waaqayyo ijaaree iddoon kun wanti mana tokko keessatti ta'u wanti nama tokko irratti ta'u hundumtuu maatii kana guutummaa ilaala gammachuus yoo ta'e gaddas yoo ta'e maatii Kiristoos kana ilaala sababii ta'eef walii wajjin iddoo kanatti akka nama Waaqayyootti barachuun kan nurraa eegamu wal barsiifna hin baranna kanatti Waaqayyo baay'ee nu gargaareera. inni har'aa barumsi keenya kan inni xiyyeeffatu maatii irratti maatii biyya lafaa keessatti hin qabne hundumti keenya maatii Waaqayyo nuu kenneera maatii Waaqayyo nuu kenne kana yeroo baay'ee itti galateeffachuu waan nurraa barbaadamus immoo akka gaariitti hubachuu dadhabu yeroo nu itti keessa jirru tarii jiraachuu danda'a. Maatii Waaqayyo hunduma keenyaaf kenne maatii isa guddaa kan Kiristoos kanarratti dabalatee leexaa keenyatti mana keenyatti immoo maatii dhuunfaa keenyatti hin qabne har'aan maatii ilaalchisee kan nu barannu keessumaatii wal'aansoon har'a biyya kana keessatti maatiirra jiru maayinni kan jiru walii wajjin ilaala wal'aansoottamii qaba maatiin keessumaa alaa kan dhufe keessumaa orma ta'ee biyya kanatti dhufee kan gale immigrants wal'aansoottamii qabu aadaa amma biyya kana keessatti geeddaramaa jiru kana keessatti attamitti mana keenya maatii keenya ijoollee keenya abbaa manaa keenya haadha manaa keenya wajjin attamittiin jiraachuu dandeenya haala rakkisaa biyya kana keessatti biyya lafaa irratti geeddaramaa jiru kana keessatti kan jiru ilaalla. Wal'aansoon garaagaraa biyya lafaa keessatti yeroo hundumaa hin ka'a kan maatii jeequ kan nama tokko jeequ kan biyya jeequ hin ka'a beenna kan hundumti keenya keessumaa garuu inni bara kanaa biyya kana keessatti ta'aa jiru aadaan biyya kana keessatti geeddaramaa jiru maatii kiristaanaa irratti baay'ee waan hamaa hojjetaa jira. Kanaaf ijoolleen Waaqayyoo wal gorsuun wal yaadachiisuun baay'ee barbaachisaadha.
mata dureen keenya guyyaa har'aa kan walii wajjin ilaallu akka nama jireenya maatii ilaalchisee jireenya maatii kiristaanaa aadaa ormaa keessatti isa jedhu mata duree godhan. Jireenya maatii kiristaanaa maatii hundumaa jechuun nama waaqayyo maatii kiristaanaa isa biyya lafaarraatti adda ta'e maatii kan biraarraa adda isa ta'e maatiin kiristaanaa maal fakkaachuu turre jira. Abbaan manaa fi haati manaa kiristaanaa maal fakkaachuu turre jira. Manni kiristaanaa maal fakkaachuu turre jira. Isa jedhu sagaleen waaqayyo maal jedha kan jedhu walii wajjin ilaalla. Har'a wal'aansoo isaa yommuu ilaallu rakkina maatii irra jiru yommuu walii wajjin ilaallu sagalee waaqayyootiin qabne gara fuula duraatti immoo torbee sattaan immoo akka kiristaanaatti akka nama waaqayyootti akka maatii kiristaanaatti immoo maal gochuu nurraa eegama maal gochuu dandeenya maaliin wal gargaara maaliin wal gorsina maatii biyya kana keessatti akkamittiin jabeessina isa jedhu immoo walii wajjin ilaalla. Hundumti keenya kaanee dhaabannee sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko walii wajjinan dubbifanna. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 jalqabeen dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 jalqabee amma 15tti kan jiru dubbisa. Akkas jedha. Yommus Yaaqoobi Bershabaadhaa ba'ee gara Kaaraanitti adeeme. Inni iddoo tokko ga'ee aduun linnaanee achi bule. Dhagoota iddoo sana jiran keessaa tokko fuudhee mataasaa jala kaa'atee iddoodhuma sana in ciise. Dhagoota naannoo sana jiran keessaa tokko fuudhee mataasaa dura kaa'atee in ciise. Inni achitti abjootee yaabbannoo hundeensaa lafa dhaabatee fiixeensaa bantii waaqaa bira ga'u tokko in arge. Kunoo ergamoonni waaqayyoo isarraa ol hin ba'u gadis hin bu'u turanii. Waaqayyo immoo isa gararraa dhaabatee ani waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam abbaa keetiiti. Waaqayyo isa kan Yisihaaqi lafa ati irra ciiftu kana siif sanyii keetiifis nan kenna. Sanyiin keessi akka biyyoo lafaa hin ta'a. Gara lixa biiftuutti ba'a biiftuutti harka bitaachi harka mirgaachi sin bal'atta. Qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiifi sababii sanyii keetiifis in eebbifamu. Kunoo ani si wajjinan jira iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega. Biyya kanatti sin deebisa. Waan asitti dubbadhe siifan raawwadha malee sin gatu jedhe. Ameen. Waan asitti dubbadhe kana siifan raawwadha malee sin gatu. Waaqayyo maatiitti dubbataa jira. Nama isaatti dubbataa jira. Galanni fulfinni isaaf haa ta'u. Mee daqiiqaa tokko fuula waaqayyo duratti waa'ee maatii keenyaa yaadaan waaqayyoon kadhata. Waa'ee maatii nama kan biraa hin yaadina. Waa'ee maatii keessanii, waa'ee jireenya keessanii, waa'ee ijoollee keessanii, waa'ee abbaa manaa, waa'ee haadha manaa. Wal'aansoon isa jiraatu, gammachuun isa jiraatu. Maalis fakkaatu maatii isin qabdan waaqayyo hin beeka. Waa'ee maatii keessanii waaqayyo beeka. Asii wajjinan jira. Iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega. Biyya kanatti sin deebisa. Waan asitti dubbadhe siifan raawwadha malee sin dhiisu. Waaqayyo
anatti isinitti dubbata nun dhiisu Waaqayyo yoo tamsaan illee biyya ormaa keessa olii gadi sabni keenya sabni Oromoo yoo tamsa illee Waaqayyo hin dhiisu inamanna kan Waaqayyo akka nu tamsaasetti nun hambisu aadaan taane aadaa ormaa keessa yommuu seennu ijoolleen keenya jeeqamanii manni keenya jeeqamee waan beennuuf waan hin beenne waliin rukutamee galatti jiraannu yommuu wallaallu Waaqayyo hin beeka sin dhiisu Waaqayyo nan dhiisu Waaqayyo galanni siif haa ta'u abbaa keenya lafa dheeraa nu adeemsifte biyya kana nu fidde biyya kana nutu akeeka baafate miti akeeka situ baase as jiraanna seenee yaanne baay'een keenya asitti maatii horra seenee yaanne asitti jireenya dhaabbanna seene garuu jireenya nuu kennite fagoo nu adeemsifte nu fidde galanni siif haa ta'u har'a mana qabna jireenya qabna maatii qabna obbolootaaf obboleettota qabna si galateeffanna jireenya qabna keessatti immoo wallaansoo qabna biyya lafaa keessa jirra aadaa keenya irraa fagaanne saba keenya gidduutii baanee isatti beennurraa fagaannee jirra baay'een keenya waan hojjennee hin beenne hojjenna waan jiraannee hin beenne jiraanna geggeessaan kee garuu nu wajjin jira galanni siif haa ta'u maqaan kee haa eebbifamu amma ganama kana immoo yaa Waaqayyo wallaansoo maatii irra jiru sagalee keetiin yeroo walitti nu dubbannu hunduma keenya akka hubannu nu gargaari maqaa keessa tolaadhaaf isa qulqulluudhaati jedhii nu dhaga'i ameen ta'a Waaqayyo si haa eebbisu maaliif waldaan kiristiyaanaa waa'ee jireenya maatii dubbachuun maaliif ishee barbaachisaa jennee yaaduu dandeenya jireenyi maatii jireenya dhuunfaa sababii ta'eef nama kan biraa keessa hin gashu waa'ee maatii abbaadhumatu beeka waa'ee jireenya ofiisaati abbaadhumatu beeka Waaqayyotu immoo beeka maaliif waldaan kiristiyaanaa kana keessa galtee irratti barsiisuu dubbachuun maal barbaachisaa jennee kan yaadnu yoo jiraate sababii garaagaraa baay'eetu jira nuyi maatiin Waaqayyo maatiin Kiristoos walitti dubbachuun kan nu barbaachisuuf sababii baay'ee qabu maaliif dubbanna waa'ee maatii isa dhiibnee maa wangeeluma duwwaa hin lallabnu waa'ee maatiis wangeela waa'ee abbaa manaa wangeela waa'ee haadha manaa wangeela waa'ee ijoollee guddisuu wangeela waa'ee nagaaf tokkummaadhaan jaalalaan akka sagalee Waaqayyootti walii wajjin jiraachuu wangeela manni keenya sagalee Waaqayyoo irraati adda bahee ilaalamuu hin danda'u maaliif barbaachise isa jedhu sababiin isaa tokkoffaan yaaduma gaggabaabaan isinii kennu barbaada inni tokkoffaan maatiin hundee waldaa kiristiyaanaa waan ta'eef dubbachuu dhiisuun hin danda'amu hundee waldaa kiristiyaanaati isin maatii kan qabdan warri si'achi immoo maatii dhaabbachuutti adeemtan warri ilaallataa jirtan warri fuudhaaf qophooftan warri Waaqayyoon irratti kadhataa jirtan maatiin keessan maatiin nuyi qabnu hundee waldaa kiristiyaanaa Oromooti kan warra kaanis akkasuma sagalee Waaqayyoo yoo ilaaltan isa kana nu yaadachiisa asirratti argitu keessumaati Roomeen boqonnaa 16 Phaawulos waldaa isa mana isaaniitti walitti qabamutti nagaa koo naa himaa jedha waldaan mana isaaniitti walitti qabamu obbolooti jiru nagaa kootti naa himaa eessa jira waldaan akka danaa jedhutti mana maatii keessa jira mana maatii attamii keessa jira mana maatii kiristiyaanaa keessa jira maatiin kiristiyaanaa waldaa kiristiyaanaati achi keessatti uumamti achi keessatti dhalatti waldaan kiristiyaanaa waldoota gurguddoota isin har'a ilaaltan kun mana keessatti dhalatan mana nama Waaqayyoon jaallatu warra walitti qabamanii kadhatanii obboloota waamanii obboleettota waamanii warra walii wajjin kadhatanii keessatti dhalattee guddattee har'a dana geesse waldaan kiristiyaanaa Our Redeemer addana keessa jirru kun maatii gidduutti jalqabamtee guddattee dhufte as geesse maatiin hundeedha maatiin bu'aa hundee waldaa kiristiyaanaati inni lammaffaan maaliif barbaachisaa waa'ee maatii waldaa kiristiyaanaa keessatti haasa'uun maatiin hundee saba tokkooti
inni lammaffaan hundee sabaati maatiin. Hundee sabaa inni ta'e kun nama Waaqayyoo yoo ta'e waan qajeelaa hojjeta. Hundee sabaa inni ta'e kun jireenya qajeelaa yoo jiraate, jireenya fakkeenya ta'uu yoo jiraachuu danda'e biyyatti tola, naannootu tola. Isaan qabee Waaqayyo biyya lafaa naannoo keenya eebbisa. Waaqayyo Abrahaamin akka jedhee eebbise boqonnaa 18 seera uumamaa keessatti isaan Abrahaamin abdachiise akka raawwadhuchi. Inni ijoolleensa namoonni manasaa wanta qajeelaa wanta dhugaa ta'es hojjechuudhaan karaa Waaqayyo akka eeganiif isaan abboomuun eewra jiran isarra jira Abrahaamin. Maatiinsaas ijoolleensaatiis warri isa booddee dhufanis akka eebbifamaniif ijoollee isaa sagalee Waaqayyootiin geggeeffachuutu irra jira. Maatiin hundee sabaa yommuu taatu sabatu qajeela. Maree naannootu qajeela. Waan gaariitu hojjetama. Naannoo maatiin Waaqayyoo maatii qajeelaa maatii nagaan jiraatutti kan naannoo naannee ilaalu poolisii yookiis warra nagaa eegan halkan naannessuun barbaachisu maatii nagaa jira sababii ta'eef. Maatii nagaan maatiin kiristiyaanaa iddoo jiraatu halkan yaadda'uun hin jiru, qofaa gadi ba'ee hin adeemachuun hin jiru, giroosharii dhaqee deebi'uun hin sodaadha jechuun hin jiru maatii nagaa jira sababii ta'eef. Iddoo kun hundumtuu dhibe yaaddaa adeemtu sodaataa adeemtu. Maaltu ta'in nalaa kan jedhu. Maatii qajeelaa keessatti kan hin guddisin, maatii gorsuu danda'u keessatti kan hin guddatin, nama ajjeesuu barbaadu, dargaggeessa saamuu barbaadu, dargaggeessa nama rukutu ala jiraachuu danda'a sababii ta'eef yaaddaa sodaataa adeemtu. Iddoo maatiin Waaqayyoo maatiin kiristiyaanaa jiru nagaatu jira, tokkummaatu jira, sodaan hin jiru. Kanaaf maatiin yommuu tolu naannootu tola. Sadaffaa maaliif barbaachisa maatii kiristiyaanaa iddoo kanatti barsiisuun karaa agarsiisuun? Maatiin hundee biyyaati. Hundee biyyaati maatiin. Yoo maatiin tola akkuma nama jedhaa ture biyyatu tola, naannootu tola, neeshaniitu tola, qomootu tola, geggeessuu biyyaatu tola, isa bulchutu tola. Biyya keenya yeroo baay'ee managaa kan jiru dargaggooti baay'een yuunivarsiitii keessa kan jiran, kaleeja adda addaa keessa kan jiran sababii wangeela fudhataniif jedhama waa'ee dhugaarratti hin dhugu. Wangeela sababii fudhataniif ilaalchi isaanii geddarameera, yaadi isaanii geddarameera. Maaliif wangeelli hin geddara sababii ta'eef. Namni tokko akkas jedhee ture asirraati hin argitu. The ruins of a nation begins in the homes of its people. Kufaatiin biyya tokkoo jechuu isaati namni kun. Kufaatiin biyya tokkoo kan isheen jalqabdu diigamuu maatii isheetii keessatti jalqabaa. Kufaatiin biyya tokkoo eessatti jalqaba? Maatii keessatti jalqaba. Maatiin addanaa yoo diigame, achi yoo diigame, asii nagaa yoo dhabe, gamasii nagaa yoo dhabe, maatii kanatu wal ga'ee biyya geggeessaa jira. Fo'ata sababii ta'eef yoo inni kufaadha yoo ta'e biyyi kufaadha jechuudha. Yoo maatiin qajeelaadha yoo ta'e biyyi qajeelaadha jechuudha. Tarii maatiin koo xinnoodha maal geddarama maaliif fiduu danda'a jennee yaaduu dandeenya ta'a. Biyya keessatti maatii tokkitti maatiin lama sadii geddarama maaliifitti? Waaqayyo garuu iddoodhuma jirrutti, naannoodhuma jirru, biyyuma keessa jirru keessatti waan gaarii hojjennee haala naannoo geddaru akka dandeenyuuf nu waama. Soogidda kan inni nuun jedheef, ibsaa kan inni nuun jedheef kanaaf. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo maatii kee yommuu ijaaraa jirtu maal ijaaraa jirtaa? Biyya ijaaraa jirta. Naannoo kee ijaaraa jirta. Saba kee ijaaraa jirta. Dargaggoota ijaaraa jirta, mucoolii ijaaraa jirta, abboota haadhota ijaaraa jirta. Mana kee duwwaa yommuu akka ta'u akka sagalee Waaqayyootti yommuu ijaartu yommuu eegduu biyyaa hojjetaa jirta. Kana beekaa. Dhuunfaa kee duwwaa miti.
mucaan kee yeroo gadi ba'u eebba, haati manaa kee yeroo gadi baatu eebba, abbaan manaa yeroo gadi ba'u eebba, intalli kee yeroo gadi baatu eebba. Eebbatu mana kee keessaa burqaa jechuudha. Kanaaf of hin tuffannu. Manni keenya yommuu eebbifamu, naannoo keenya, biyya keenyatu eebbifamu. Arfaffaaniif inni dhuma maaliif barbaachisa isa jedhuufi maatiin yoo rakkate eenyu haatu rakkata beektu? Maatiin tokko yoo rakkate hundumatu rakkata. Maatiin qofaa miti. Rakkachuun maatii dhuunfaa ta'uu hin danda'u. Dhimma isaati, dhimma isheeti waan jedhaniin miti. Keessumaa waldaa kiristaanaa keessatti dhimma isaaniiti. Waan barbaade godhatu, waan barbaade godhatu, nan galchu, nan ilaalu, wanti jedhamu hin jiru. Keessumaa maatii guddaan, maatiin ijoollee Waaqayyoo rakkinni isaa tokkichuudha. Gammachuun isaa wal duukaadha. Gaddi isaa wal duukaadha. Iyyuun isaa wal duukaadha. Sooruun isaa wal duukaadha. Waaqayyootu walitti nu qabee maatii nu godhe sababii ta'eef walaqqachuu hin danda'u jechuudha. Maatiin tokko yommuu rakkatu waldaan kiristaanaa hin rakkatti. Lammiin duukaa rakkata, ollaan duukaa rakkata, biyyatu duukaa rakkata. Namni tokko naannoo keessanii rakkina yoo uume rakkinni nama tokko biyya baay'ee gaaga. Har'a namooti nama fixanii nama tokkotu dhaqee abidda iddoo tokko kaa'a. Iddoo tokko nama ajjeesa. Waan dhuka iddoo tokko kaa'a. Nama tokko maatii keessaa kan ba'e. Nama meeqatu jeeqama? Nama meeqatu du'a? Yaaduu dandeessu. Waan ta'aa ture, waan argaa ture, ammas ta'aa jiru biyya lafaa irratti hin beekna. Kanarraa kan ka'e maaltu ta'a? Biyya lafaa sodaatiin guuta. Yaadda'uudhaan guuta. Gabaa dhaquu sodaata. Moolii dhaquu sodaata. Gadi ba'uu sodaata. Tireenii lixuu sodaata. Lafa walgahii gurguddaa dhaquu sodaata. Maaliif nama rakkina uumuu danda'utu jira sababii ta'e. Yookiin dargaggeessaa ta'u yookiin dargaggeettii haa taatu gara caalullee baay'ee dargaggeessa irratti mul'atan kan malaallutti sodaa fide jechuudha. Iddoo tokkotti iddoo lamattis miti. Kanaafuu nageenyi maatii dhimma hunduma keenyaati. Akkan sila jedhamu keessumaa kan ijoollee Waaqayyoo immoo dhimma hunduma keenyaati. Waan gannee dhiibnee ilaaluu dandeenyu miti. Fakkeenyaa nama tokko macaafa qulqulluu keessaatii iddoo nama dubbise kan ilaalchisee yoo dubbifachuu dandeessu yeroo qoqqosachuu fi seera uumamaa kana keessa boqonnaa 46 dubbisaa adraa yoo manatti galtan amma yoon dubbise yeroo fudhatan. Seera uumamaa boqonnaa 46 waa'ee maatii Yaaqoob dubbata. Yaaqoob biyya isaatii ba'ee biyya ormaatti baqate. Biyya Gibxiitti baqate. Biyya Gibxiitti jaallatee baqate miti. Barbaadee baqate miti. Biyya isaa dhiisee biyya ormaanaa wayya jedhee adeeme miti. Hin giddisiifame. Seera uumamaa 46 hin beektu gaarii gootanii. Yaaqoobiin maaltu rakkise, maaltu biyyaa baase, maaltu maatii isaa fudhatee akka inni adeemu godhe yoo jenne sababii garaagaraatu jira jireenya isaa keessa kan dhufe. Rakkinatu itti dhufe. Rakkinni itti dhufe kun beela. Beelatu biyya isaatti bu'e. Kanaafuu biyyaa ba'uutu irra ture ooluu yoo barbaade. Biyya Gibxi adeemuutu irra ture. Maatii isaa fudhatee qabeenya isaa fudhatee biyya beeku keessa, naannoo beeku keessa, biyya itti guddatu keessa ba'ee biyya ormaa deema. Maal akka inni fakkaatu hin beeku, maal akka inni ta'e hin beeku, garuu hin adeemu. Maaltu ta'e jechuudha jireenya Yaaqoobitti geddaramatu dhufe. Geddaramatutti dhufe. Geddaramni gaariinis keessa tureera. Geddaramni gaariin jireenya Yaaqoob biyya Gibxiitti yeroo inni baqate isaa argate isaaf dhufe inni jalqaba iddoo jireenyaa argatan maatii isaa wajjin, ijoollee isaa wajjin, ijoollee isaatii wajjin iddoo jireenyaatu isaanii kenname naannoo haaraa eessa biyya Gibxi keessa naannoo Goshen jedhamu beekamu keessatti achi argate.
iddoo jireenyaa argate as jiraadhaa jedhama iddootu kennameef kana du'aa utuu hin ta'in ulfinallee hin argate mootii Gibxii Fari'oon durattillee hin dhiyaate rikooginaayizdii ta'e hin simatame mootii duratti dhiyaate Yaaqoob geddaramatutti dhufe ulfina jechuudha kun mootii duratti dhiyaachuudha sababii isaa ga'in beektu keessa lixuun barbaadu sababii ilma isaa sababii Yoosef biyya sanatti sadarkaa guddaarra sababii ga'eef abbaa isaa fichisiisee amma mootii Fari'oon dura dhaabatee simatamutti kan ittiin isa ga'e kan ulfinnis tureera simatameera sadaffaa beela'ee dhumu hin oole maatiinsa beelarraa hafan du'arraa hafan maatiinsa hin hafe baqatanii biyya ormaatti arfaffaa in horanii hin baay'atanii hin guddatan biyya ormaatti baqatee bu'aan baay'een argameera garuu sanumaa kana yaadadhaa horaniiru simatamaniiru beela oolaniiru mootii Gibxiin ulfinaan simatamaniiru ijoollee baay'ee Gibxi keessatti horaniiru haa ta'uyyuu malee garuu biyyuma ormaa sababii ta'eef dhumarratti wanta tokkotu dhufe dhumarratti bara dheeraa booddee garuu rakkina guddaatu isaan qaqqabe sabni biyya sanaa isaan jibbe haalli biyya sanaa isaanii ta'uu dadhabe isaanitti hinaafanii biyyaan ba'aan ittiin jedhanii dhumarrattis biyyaa ba'anii akka isaanitti ba'anis gaarii goonee beekna achi keessatti hinamne kan Yaaqoob irratti raawwatame kun saba Oromoo irrattis fakkeenyi kun waan hojjetaa jiru natti fakkaata sabni Oromoo maatiin Oromoo biyya isaa keessaa ba'e biyya isaa keessaa baqate tarii biyya ormanaa wayya biyyuma kana nan uffisiise jedhee waan ba'e natti fakkaata biyyuma itti dhaladhe kana nan jibbe qabeenya koo maasii koo firoota koo hiriyoota koo kana nan uffisiisanii iddoo kan biraan dhaqa jedhee waan ba'e natti fakkaatu hin giddisiifame akka ba'uuf giddisiifamuun isaa karaa kamiin iyyuu haa ta'u iyyuma isaa ta'u lolas haa ta'u cunqurfamuus haa ta'u biyya isaa dhiisee hin baqate namni biyya isaa dhiisee yommuu baqatu jaallatee miti giddiidha lubbuu isaa oolfachuuf jireenya isaa hambifachuuf maatii isaa barsiifachuuf jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf biyya isaa dhiisee baqata sabni Oromoo waan baay'ee fudhatee waan baay'ee natti fakkaatu Yaaqoob illee maatii isaa jedha qabeenya isaa jedha mootiin Gibxi biyyanni ittiin fe'atu ergee sanni dhaqee isaa dhaabee fe'atee fudhatee ba'eedha sabni Oromoo qofaa ba'e baay'ee keessan gaafa biyya kana galtan doolara 1,000 meeqa fiddanii akka dhuftan hin beeku qabeenya meeqa feene akka dhufne hin beeku shaantaa ishee murtooftu sana keessa wayyaa keenya maaloo keenya keessa keenye kiiloo irra darbite moo maal ta'e moo inni ilaallee safara isheetuun dogoggorii fudhannee dhufne kan keenya moo doolara 50 fudhannee dhufne kan keenya dhibba kan keenya meeqa beeku 10,000 kan fiddan jiraachuu dandeessu ta'a still garuu biyya kana keessa immoo keessan xinnoodha dhimma hin baaftu gatiin qabu waan baay'ee fudhannee hin baane dhiisnee baqanne biyya keenya keessatti kan keenya ammayyuu qabeenya keenya achitti yaadaa jirra waa'ee qabeenya keenya mana koo maasii koo jireenya koo kan jennu baay'ee qabna fudhannee hin baane yeroo baanu eessa dhumne biyya haaraatti dhumne jireenya haaraatti dhumne tokko jennee jalqabne yeroo jireenya sana jalqabnu baay'ee nutti dalgagale seenaa mataa isaa danda'e qabdu baay'een keessan baay'ee nutti dalgagale akkaataan itti jireenya biyya haaraa keessatti jiraatan Waaqayyo garuu nu gargaaree fidee asiin nu ga'e addana qabeenya keenya fira keenya maatii keenya Waaqayyo ammas nu kennee horreerra akkuma Yaaqoob baay'anneerra baay'achuudhaan nama waldaa kiristaanaa kana keessa jirra ijoolleen sin addanatti guutanii ilaalan addanumatti horre kan biyyatti dhalatanii dhufan yoo jiraatan yartuu isaaniiti
Ijoolleen waldaa kiristaanaa kana keessatti kiristinnaa ka'an yeroo jalqabaatiif har'a kaleejii keessa jiru. Warra isaan booddee jiru immoo ilaalaa. High schoolii keessa, junior high keessa, elementary schoolii keessa iddoo garaagaraa jiru. Baay'ataniiru. Waaqayyoon baay'iseera. Galanni isaaf haa ta'u. Waan gaariinis keessa jira. Waan hamaanis keessa jira. Yeroo biyyaa buqqaanii ba'an. Waan gaarii kana duwwaa utuu hin ta'in geeddarama amma maatii irratti dhufaa jiru immoo yaada. Geeddarama maatii keessa dhufaa jiru. Isa maatiin ittiin wal'aansoo qabaa jiru. Ijoollee keessaniin qabaa ilaala. Ijoolleen keessa maal isinitti himaa jiru? Ijoollee keessaniin jiru 100% wal hubattu. Yaadaan wal hubattu, haasaadhaan wal hubattu, isa si nyaattan hin nyaatu, isa si dhugdan hin dhugu. Seenaa isinitti tan isaanii galaa dhaga'uu sin barbaadu. Waan baay'eetu geeddaramatti dhufe. Nu isa beennu beenna kan ofii keenya. Leebelii amma dana jirru kan jirru. Atoo ilmi koo intalli koo akkas naa taate akkas naa ta'e waan jennu waan hawwinu qabnu. Garuu geeddaramni dhufeera. Ijoollee keenya komachuu hin dandeenyu. Isaan immoo isa biyya kana keessatti argan, isa keessatti dhalatan, isa riyyaan isaanii godhu, isa manni barumsaa godhu, isa alaa yeroo oolan wajjin taphatanii, isa beeku, isa godhaa jiru, isa taphataa jiru. Anaaf isiniif garuu wal'aansoodha. Geeddaramni dhufeera. Kennaan Waaqayyoo nuu kenne hunduma keenyaaf kan Waaqayyo nuu kenne maatii keenya. Kennaa guddaadha kun. Waaqayyo jalqaba maatii dhaabe namaan isa barbaachise isa keessa sillitu seenaa isaa beektu. Maatii nuu dhaabe Waaqayyo. Kophaatti nu hin dhiibne. Maatii nuu dhaabe nuu kenne. Yeroo tokko namni Bishop Desmond Tutu akkas jedhee ture jedhama. You don't choose your family. They are God's gifts to you as you are to them. Maatiin situ filata miti. Situ fo'ata miti. Maatii akkasii keessatti dhalachuun barbaada. Namni jechuu danda'u eenyuyyuu hin jiru. Yeroo dhalannu hin beeknu. Akkatti Waaqayyo nu fide hin beeknu. Erga obbarree maatiin keenya eenyu akka ta'e barra. Kanaaf maatii keenya tuffachuu hin dandeenyu, jibbuus hin dandeenyu, eenyummaa keenya tuffachuu ceephaus hin dandeenyu. Waaqayyotu keessa nu kaa'isaanii ta'eef. Maatiin maali? Maatiin iddoo gammachuuti. Maatiin iddoo gammachuuti. Iddootti boqotaniidha. Iddoo boqonnaati maatiin. Abbaan manaa dadhabee jooraa yoo oole mana isaatti galee boqota. Haati manaa bakkee dadhabaa jooraa yoo oolte mana isheetti galtee boqotti. Mana koo jedhe. Maatii koo. Haadha manaa koo, abbaa manaa koo, ijoollee koo jenna. Maatii Waaqayyotu nuu kenne. Maal godhee nuu kenne? Iddoo boqonnaa godhee nuu kenne. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Maatiin keessan iddoo boqonnaa keessaniiti. Maatii keessan caalaa iddoo boqonnaa kan biraa hin qabdan. Namni kana yaadu iddoo boqonnaa kan biraan qaba yoo jedhee yaadu yoo jiraate akka sagalee Waaqayyootti dogoggoreera. Maatii kee caalaa, abbaa manaa kee caalaa, haadha manaa kee caalaa, ijoollee kee caalaa iddoo boqonnaa hin jiru. Waaqayyootu kenne mudaa qabu. Kana duwwaa miti maatiin iddootti wal gargaaraniidha. Iddootti wal jajjabeessaniidha. Iddootti wal gorsaniidha. Iddootti walii dhaabataniidha. Maal taate, maal rakkatte, maal sii godhu hin dadhabdee iddootti waliin jedhaniidha. Iddoo gargaarsaati. Gargaarsi guddaan nu arganu biyya lafaa keessaati. Maatii keenya keessa arganu. Whether it is physical or emotional, maatii keenya keessa arganu. Kennaa Waaqayyooti. Kanaaf maatii keessanitti gammada. Isa isinii kenne Waaqayyo kanas galata dhiyeessaafi. Kennaan Waaqayyo isinii kenne kuni raawwatee mudaa hin qabu. Raawwatee kennaa Waaqayyo mudaa qabu. Kan mudaa keessa barbaadu yoo jiraate. Maatiin kee kana, maatiin koo kana, hirrina akkasii qaba. Kan akka abaluu akkasii hankoo akkas kan jedhee mudaa maatii irratti lakkaa yoo jiraate humna diinaa hangoo seexanaati. Maatiin kee guutuudha. Kennaa Waaqayyooti. Maatii keetti gammadi. Waaqayyoon galateeffadhu. Hirrinni yoo jiraate, mudaan yoo jiraate qajeelfachuun kan kee Waaqayyoon kadhannee walii wajjin dubbanne gara fuulduraatti ilaalle isa kana.
كنا غاري سواء كيونو كني كنا يتقروا يروحون دمارك كنا تدفع كنا تجرا والله سوكي سجرا ماشين والله سوكي سبيفان الداتين جرا والله سوني جل كمان آدا جرين ماتي جي كتجرا بيا كيس سنتم نمبر باجس آدا جرين تاني جرين غاري فكيس تجرا آدا جرين نما يلا سيسو وان نما غمچيس فكاتي بيا تجرا آدا وان غدتي كانو هندندني more appreciate kan goru yu isa tujra mal ko gan harada ko wasal para mal ko esatunta jitwa setunta malik namadin ka kuni dojera mutujra aya kasitu guddata la vadiri dira fune du martin cherum tujra kajela la kuni bayesa kuni enyuma na matugo unnu rendiru raichina ma ego fidu barbachisa idojera muna ada kasi kesejir माल्तु केसर गश जिरेंज नमा वांबर बादे कुडीरा फुरे वर्ती फुरे माल्तु केसर जिगश इदोजेरा सगलेनु वाकायो गरवा कसिंजेरू ईरा तोको दुवर्ती तोको जिरे सगलेनु वाकायो वलिंती सांफिदे सान एबिसेjer होरा बायत अलवा कुता जिरेरा ईरा सकोफाती एबिसे नरकिने दुवर्ती सवलिंती एबिसे नरकिने सगले वाकायो राजी كنا آداب كنا فكاتو كيس سجل إن لما فاني أبام منا يوكيسي هاتي منا ماتي كيسا يرو ساني تدو أنجرا يرو جولي قبات هنجرا جالتني ميتي بربارني ميتي أكيكا باسني ميتي قرام سدو هماتي دوت هنجرا جولي نبام على يرو قدتن كنا ينرقنا بجلا فاكيسا هذا باهي ساني أرقنا جولي أبا فانا ملي قدتن إسحاق كل مركّنا باهية كيسا كساندر باجران أرجنا إن سلفان والهيكو ريوكيس غرغر باولا ديفورس سجلات سكرين واقع يخناني سمر بيا كنا كيستي إني كنا كبريت العالم وامغاري تانانيم إمشي تانانيم إمسا يولي تاني جرانا توبانا نيم نسيت دوتي جرامونا سكرين واقع يخناني نجيب بيلا ولي كنا نجيب نتطلونا ولي وجد جراد دائنا والجالد دائنا والدندائنا ولي أوسائنا يركن نجرات المو تاعات دبنا هي كنا نوجد كسجل واقعيات إن الففان ولي وجد ربطو جد أبو ركنا تكو أبامنا فالماناتي يوكيس ما تجدد lack of communication ماتي قدوت ولي وجد دبتشو دقمون مريئتشو دقمون والأقيفتشو دقمون وان قجيلات رت ولي قلو دقمون ماتي هنشيك ماتي قرقرباس ماتي هركسا ماتيني قدوت والأقيفتني ماتيني قدو كان كوتو تعالى جدني كانوا في دوا قدوم قبو بربارم متي أبام منا هن أقيفتان هاتمنا إنك جفتي أبام منا يا لكنا هاتمنا يا دلات كم نوى يا جرينيا كينيا كم نوى يجول كينيا كم نوى يا بلتو كينيا جناني الرتولي قلني مريتني هيكت الرجرو يرون التولي وجن ربتني باية دبي ديني سكنا وجه تاجرا جرينيا ماتي كيسك إذا كيسا إني توكو بيزيدا يرو كم يرو دبن كم يرو هاسون كم جتشورتشي تيفت يرو دبن كم يرو مالي تجرين فين في جيتشا بيا في جيتشات والبردر بنا أكستاني وجيدا مالودا كنودم تجراينو كراكيسا جتشو كوسميتي وجد مالي جراتشو إندندي غرو اسم كيسة يرون تاني والأجيب فتن يرون جراتشو ترجع إذا كان يواني يجي بقرا بيت إلال إن شنفاني ميجنا هوجيتي في ميجنا ماتيف تو إيجو دكابو غرتوك كيتو دكابو يوكين وما إن كامل ويادو يوكين وما جريني في جيتشا كان سوسايتي ويادو باراسي ساي غددبو يرو ماتي يرو ولدا كريستيانا يرو كانوفي يرو هوجي
baalaansii isaa eeguu dadhabuun maatii keessatti yeroo baay'ee rakkina fida. Isa kana namni Waaqayyoo sabni Waaqayyoo maatiin kiristaanaa irratti yaaduu qaba. Kanas gara fuula duraatti ni ilaalla. Inni jaaffaan naga'ee wallaaluudha. Naga'ee wallaalu jechuun materialism yookiis immoo greediness. Materialismiin takka namaa guutuu hin danda'u. Ammam yoo fin halkanii guyyaa yoo hojjenne the more we get, the more we need. Caalaa irratti nu barbaachisuutti ka'a. Amma borii waa argannu waan ittiin gochuu dandeenyus itti dabalamaa adeema. Dhuman qabu. Kanaaf maatiin yeroo inni itti Waaqayyoon taa'ee galateeffatu, yeroo inni itti walii wajjin gammadus jiraachuu barbaachisa. Jireenya Phaawulos keessatti kan inni nu barsiise keessaa tokko maal jedha ofii isaatiin naga'ees beeka. Namni naga'ee beekuun salphaa miti. Atuu horiin dhufaa jiru hiikoo unuma nagaa isuma qabu Waaqayyo naaf eebbisu maatii koo wajjin haadha manaa koo wajjin abbaa manaa koo wajjin itti gammaduudhaaf Waaqayyo yeroo naaf haa kennu kun nagaa jechuu namni danda'u nama Waaqayyo duwwaadha. Kan kanarraa hafee fiigichi keenya hin dhumu. Waan nuyi barbaadu yeroo hundumaa baay'ataa adeemu. Amma yeroo dabalaa adeemu. Kana duwwaas miti kan kana fakkaatan maatii kan dadhabsiisanii baay'eetu jira. Inni kan biraan yaadachuun kan maatiidhaaf ta'u lola maatii irratti geggeeffamu beekuun barbaachisa. Lolatus irratti geggeeffamaa jira. Hin mul'atus yoo ta'e lolatu maatii irratti geggeeffamaa jira bara si'anaa. Seexanni iddoo baay'ee haala garaagaraatiin jireenya maatii lola. Waan mana isaanii jeequ, waan jireenya isaanii jeequ itti fiduudhaan. Maatiin isa kana beekuu isa barbaachisa. Seexanni isaanii hin ciisu. Beekuu barbaachisa. Lolamaan jira garuu Waaqayyoon kadhadhee jabaachuun narra jira jedhanii yeroo hundumaa dammaquun baay'ee barbaachisaadha. Seexanni lola isaa keessatti kan inni godhu inni tokko kaayyoo Waaqayyoo irraa kaachisu barbaada maatii. Maalni kaayyoo Waaqayyoo? Kaayyoon Waaqayyoo bifa isaatii fakkeenya isaatii isa uumame namni maatiin eega akka jiraatu barbaada. Akka bifa keenyaatti, akka fakkeenya keenyaattis nama hin uumna. Inni kun hiikaa gadi fagoo qaba. Maal jechuudha? Ani bifa Waaqayyootti uumame, ani fakkeetti Waaqayyootti uumame jechuun original glory of our image Waaqayyoo wajjin kan qabnu, Waaqayyoo irraa kan nu dhufe. Salphaatti gadi dhiisuun kan nurra hin jirre isatu anarra jira, isatu sinirra jira, isatu maatii keessanirra jira. Ulfina Waaqayyoo bifa Waaqayyootiin uumamne sababii ta'eef. Yeroo diigamnu, yeroo facaanu, yeroo tamsaanu inni kun bifa Waaqayyoo hin mul'isu. Akeeka Waaqayyoo hin mul'isu. Raawwatee hin mul'isu. Inni kan biraan immoo mootummaa haa qabaatan jedhe Waaqayyo yommuu nama uumama irratti mootummaa haa qabaatan. Biyya lafaa bulchuu jechuudha. Biyya lafaa bulchuudhaaf gootummaan nuu kenname. Nu garuu mana keenya bulchuu yoo dadhabne kufaatii guddaa kufne jechuudha. Walii keenya, maatii keenya, haadha manaa keenya, ijoollee keenya, abbaa manaa keenya geggeessuu yoo dadhabne akeeka Waaqayyo isa guddaa yoo dhiibne ishee xinnoo dadhabne tiikama. Sadaffaan biyya lafaa kanaaf eeggannaa barbaachisu hundumaa akka goonu Waaqayyo nu uume. Horaa baay'adhaa lafa guutaa erga nuun jedhee booddee warra horree warra Waaqayyo nuu kenne kanas akka guddifnu nurraa eega Waaqayyo. Dhumarratti biyya lafaas eegaa nuun jedhe. Isa kanarra baay'eetu hin barbaadu. Gara dhumaatti sababii fiduuf. Egaa maal gochuutu nurra jira? Maal goonu? Isa dhaachiin xumuruudhaaf maal gochuutu nurra jira kan jedhu waan lamaan sadan tokko erga dubbadhe booddee nan xumura. Maatiin maal gochuu qaba? Wallaansoo jira, rakkinni jira, beekna hundumti keenya iyyuu. Inni jalqabaa gochuu kan nurra jiru humna Waaqayyoon maatii kee loli isa jedhu. Humna Waaqayyootiin isa alaa
alaa itti dhufu isa keessaa itti dhufu isa diinni qopheessu humna waaqayyootiin loluudha. Lolla akka nurra jiru beekuudha. Maatiin akka jiru beekuudha. Biyya lafaa kana keessa yommuu jiraatu akkas jedha Nahimiyaa 4:15 irraati. Hundumti keenya hin beekna. Nahimiyaa 4:15 sodaachuu namootaas yommuun argee jedha Nahimiyaan. Sodaachuu namootaa yommuun argee ka'een isaanis sodaatinaa. Waaqayyoon isa guddaa isa sodaatama yaadadha. Obboloota keessaniif, ilmaan keessaniif, intaloota keessaniif, dubartoota keessaniif, mana keessaniif maal godha? Lola. Kanatti nu waaqayyo mana keessaniif, ijoollee keessaniif, ilmaan keessaniif, abbaa manaa keessaniif, haadha manaa keessaniif irratti lola. Kan abbaa manaa qofaatti gaadu jira, kan haadha manaa qofaatti gaadu jira. Humni diinaa yeroo irraa lola. Maaliin loltu? Kadhataan loltu. Waan kan biraa mi'a lolaa isa mul'atu miti. Humna waaqayyootiin maatii kee loli. Inni lammaffaan akka dubbii waaqayyootti of eegi. Maal jedha dubbiin waaqayyoo waa'ee maatii isa beekuudha. Attamitti walii wajjin jiraatamaa, attamitti wal dandeenyaa, attamitti walii obsinaa, attamitti wal gargaarraa, attamitti walii dhaabannaa. Akka dubbii waaqayyootti deddeebi'u. Phexros keessa boqonnaa 5 waa'ee diina isaa yeroo hundumaa nurratti ka'u yommuu dubbatu of qabaa. Gad of hin dhiisinaa waan hundumaatti of qabaa. Dammaqaa. Seexanni hamajaajii keessan akka leencaa yeroo beela'uutti aadaa naanna'uutti nama liqimsu barbaadee hin naannaa. Of qabaa. Dammaqaa. Of eeggadhaa. Of eeggannaa barbaada. Biyya lafaa keessatti maatii keenya yommuu geggeessinu abbaa manaa of eeggannaa isa barbaachisa. Haadha manaa of eeggachuu ishee barbaachisa. Akkasittiin maatii keenya geggeessina. Iddoo wal'aansooniif qoramsii fi geddaramni aadaa baay'een keessa guute keessatti akka ittiin maatii keenya geggeeffanne isa dhumaa maatii kee waaqayyo duratti dhiyeessi. Abbaa manaas yoo ta'e, haadha manaas yoo ta'e, walii wajjinis yoo ta'e fuula waaqayyo duratti dhiyeessuu duwwaa. Waaqayyoon kadhachuudha. Jechi tokko jira yeroo baay'ee deddeebi'amee kan dubbatamu. A family that prays together, stays together jedha. Maatiin walii wajjin kadhatu, walii wajjin tura. Kadhati hundee mana keenyaati. Namni atu walii wajjin kadhatu wal loluu hin danda'u. Namni utuu walii wajjin kadhatu sagalee waaqayyoo dhiisii fi obsii fi irra darbii fi isa jedhu utuu beekuu utuu sarratti waaqayyoon walii kadhatu siin dhiisu walii jechuu hin danda'u. Mana keenya kan geggeessu, jireenya keenya kan geggeessu waaqayyo duratti dhiyaachuudha. Waaqayyo duratti dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Akka fedha isaatti yoo isa kadhannee jedha. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 3 keessa akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhaga'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akka kanattis isa hin amananne. Akka fedha isaatti akka inni nurraa barbaadu, akka inni maatii koo maatii keessan irraa barbaadu yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhaga'a. Wallaansoo kana jalaas nu baasa. Geddarama garmalee mana keenyatti ijoollee keenyatti haadha manaa keenyatti abbaa manaatti dhufu jalaas waaqayyo nu baasa. Akka fedha isaatiitti yoo isa kadhanne inni biyya kana nu fidee gadi nu dhiisu. Walitti nu qabee nu geggeessee inni asiin nu ga'e gara fuulduraatti sitti fufee nu geggeessa. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Kanaafuu wallaansoo kana hubadhaa, lola kana hubadhaa. Lolli kuni nama tokko nama lamarra miti hunduma keenyarra jira. Xinnaan guddaa miti hunduma keenyarra jira. Maal goona ree akka maatiitti isa jiru gara fuula duraatti waaqayyo jedhe torbee itti fufnee walii wajjiniin in ilaalla. Mee hundumti keenya haa kadhannu. Yaada kadhataa keessa taana maatii keenya fuula waaqayyo duratti dhiyeessina. Haala keessa darbaa jiru takka maatiitti guutummaa maatii kooti ilaali waaqayyo jenna. Geddarama ta'u kana keessatti
akka hin liqinfamne akka hin karaarraan kaanne akka hundumti isaana gowwoomse mana koo hin jeeqne maatii koo hin jeeqne horiinni dhufee darbu jireenyi dhufee darbu akka hin gowwoomsine haadha manaa koos anaanis akka hin gowwoomsine abbaa manaa koo akka hin gowwoomsine ijoollee koo akka hin gowwoomsine Waaqayyo na gargaari jennee kadhanna. Situ maatii nuu kennee yaa Waaqayyo si galateeffanna. Kennaan kun kennaa guutuudha, kennaa mudaa hin qabne. Kennaa kanatti bara hundumaa jeeqame hin dhufa, rakkinni hin dhufa. Ati garuu keessa dabarsaa turte, har'as keessa nu dabarsita, galanni siif haa ta'u. Gara fuulduraattis nu geggeessita yaa Waaqayyo. Baay'aa rakkina maatii irra jiru. Tarii garaan isaa madaa'ee kan jiru yoo jiraate. Garaan haadha manaa, garaan abbaa manaa, garaan ijoollee sababii garaagaraa irraa kan ka'e. Jireenya maatiitti gammadu kan dadhabe yoo jiraate ammaa jalqabdee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin gammachuu guutuu gara maatii kana akka fidduufan si kadhadha. Maatiin iddoo keessatti gammannuudha, iddoo keessatti si galateeffannuudha, iddoo keessatti baa'aa walii baannuudha, iddoo keessatti walii keenyaaf yaannuudha, iddoo kan biraa hin qabnu. Yaa Waaqayyo maatii keenya eebbisi. Maatii mana keenya keessa jiru, ijoollota mana keenya keessa jiranii karaa hundumaatiin yaa Waaqayyo bifa adda addaatiin rakkinaaf gidira biyya lafaa keessaatii bifa gegeddaratee itti dhufaa jiru maatii irraa akka tarkuttuuf si kadhanna. Haala yaa Waaqayyo aadaa adda addaa keessatti bara kana ka'ee waan sagalee keetiin mormu waan ati itti walii hin galle waan ati jalqabdee hin qopheessin kan namni ofii isaatii qopheeffatee itti gammaduudhaaf aadaa godhatee fudhataa jiru qajeelchuu kan danda'u si duwwaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin gara sagalee keetiitti saba kee deebisi. Gara sagalee keetiitti deebisi biyya lafaa. Inni ati nuu keessa guutuudha, ga'aadha, mudaa hin qabu galanni siif haa ta'u. Isa kana amanannee bara hundumaa sitti gammada akka jiraannu hunduma keenya nu gargaare. Maqaa Kiristoos Yesuus isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu, fayyaa ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Luba malkaamuudhaan harka keessan itti qabaatii Waaqayyo isin eebbisuudhaan Waaqayyo isin eebbisu, Waaqayyo isin eebbisu. Iddoo teenyee jirru hundumti keenyaa ol kaanaa. Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Ni akka dhaabannee jirrutti gurguddoo biyya lafaa keessaa maqaa keenyatti fakkeessaa jennee faarfannu. Achi booda kadhata gooftaa kadhannee sagantaa keenya xumurra. 2 3 Gurguddoo biyya lafaa keessaa maqaa keenyatti fakkeessaa. Injala,
galchin hamaan oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis baruma baraan ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsuu isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisuu nagaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Namni Waaqayyoof haa ta'u. Sagantaa keenya asuma irratti xumuraan oolaa. Kana booda gara galma Asteer Gannootti bunaan shaayiidhaan bashannanaa walii wajjin dubartoonni asitti nu afaan isiniin jenne irraa bilikkii kanatti agarsiisaa jiru. Yaadachiisa tokkorraa kan irraa baay'ee dhiifama. Gaafa 23 guyyaa isaa salphaa dura walgahii amantootaatu jira. Adaraa pilaanii keessa namaa jalqabaa irratti qopheeffadha. Juma kan gaafa 23 walgahii amantootaatu jira. Ganama sa'a 9tti adaraa yaadandaa sagantaa isaa irratti argama. Torbeessis yaadachiifatu Waaqa